Waan dhiirri qabaa shamara malee. Duruma kan dong qabdu. Adda kolfisiiftee waan dhugaa rabbisi waan kolfuun miidhame qoyaa waan gaafii tokkitti si gaafadha galata. Maa dhiirri qabaa durba shamara malee. Dhiirri qabaa waan akka tamma. Jammara Yaani dubbii dhiirri durbummaa qabaa si hin qabu. Gara biraa qaqqammase tokko miti haalli dheeraatu kanaaf jennee adda baafataa jirra. Yaa galatoomillee jechuun walumaa galatti baay'ee dhiirri hin qabu maaliif yoo jette shamara malee. Shamarri koo jaadhiirri dhiigii irratti argamuu nidha malee kun dhiirris immoo akkas dubartii bira hin geenye taanaan hin qabaa jedhama bakka. An fakkeenyaaf namni dhiira dubartii bira hin geenye durbummaa isaarraa fudhate. Waa tokkos. Tokkorraa fudhadheera. Gittum godhee nurraa. Sana moduu dana biyya jiru ijoollee wajjin wal dhunganneera kaa. Wal dhunganneera. Wal dhungatteetta malee wal quunnamtiin goone. Wal quunnamtiin goone. Daalaa sanan goone baay'ee ni jira miti gaa. Kastaanatti qabda jechuudha. Namni durbummaa isaa fudhachuu barbaadan kottaa ol galaa shamarran durbummaa isaa fudhachuudhaaf alaanaa qabdan. An tokkorraa fudhadheera galfadheera. Oromoo tokkorraa fudhadheera nillee narraa fudhateera. Kalaas tokkoof tokkoo walii galee naaf. Amma fakkeenyaaf jaalala wayii jira waan jedhamu wayii. Sana jaalala malee satamma jettu sana waan ammaa sana raawwanne baay'ee. Waan jaalala jedhamu wayii. Raawwattu jechuudha. Yeroo dura ati raawwattu fakkeenyaaf yeroo durbummaa sirraa ba'u inni iyyi taate. Dhiirri iyyuu iyya gaafa sana. Araat na ta'e kun durbummaa qaba jechuudha. Inni iyya dhiirri. Yeroo jira gaaf tokko maamillee shaaraa gurraacha irratti ilaalaa kan dhiiraa jedhan. An dhugaan rabbii yoo dubbachuu ta'e sima bichaa qaban jedhaan akka kootti garuu ni jira wanna amma ijoollee natti amma jettu kun. Ati maseena ta'uudhaaf jedhamu maal dubartittiin siqinas geessiati maseena ta'uufi. Yaa inni biyya jirutti umurii kubbichuudha kan naasana ijoolleen. Ni yoo ta'e afaan keessa kan meedhaadhaan na dhungatu malee waa tokko yaani waan. Dhungattee badee bitee. Ani nasanatti umuriin kubbichuudha. Dhungattee mafaan keessa dhungatteetu gajallaan ga'een deebite dhuguma himi. Wallaahi jedhee kaka. Jaranna dhungate malee ani san iyyuu dhungadhu baara. Jarata ofitti qabee qabee na dhungata shamarri. Mashaallah. Amma inni sanatti ni durbiyee. Baay'ee dureen na xiqqooti. Eshi. Kolfuyyuu. Maa kolfiidha? Kuminti fayyaa kolfaa. Midhaan ima kolfu warroonni mana kana keessa sammuu isaanii sirrii miti zimmedhanii daysi arrabsuu zimmedhanii. Maa baay'ee nama waliin jaallanne jira moo ijoollummaa keessanii inni xiqqoo. Ishi amma dhugaa jiru gadi batti dhuguma mormaa ol bicha dhungatte dhiiftee mudhii gadiitti dabarreen siin jedhe magee wanni geemii adda. Galatoomi. Keessatti umuriin iddoo sanatti nama geessu yoo guddatan malee iddoo sanatti qabu. Umurii xiqqoodha. Yeroo ijoollummaa keetii kanatti akkas goote. Yaa egaa. Innan cime immoo biyyaan bahe la gizeeni bucuu kootii akka ammaa sana waan ammaa sana irra deebiin immoo ni jira miti gaa xabuma taphanna malee afaan mana keessa. Inni sanaan booda cimee jechuudha nama dafaruu bahe. Kanaaf gahaa miti jedha saayinsiin dhugaamoo sama wanti kun. Yeroo tokko ilkaan keessa yoo gadi ba'e ilkaan gara biraa caalaan fakkeenyaaf ilkaan kun wal qixxeedhamni ilkaan kun guutuusaa wal qixxeedha kan keemmoo xiqqoo ishee gadi babba'ee jira namoonni ilkaan isaanii gadi ba'e saayinsii jedha hawwii jedha sun taane saayinsii jedha namoonni ilkaan isaanii xiqqoo gadi ba'ee fi qeensi harkaa isaanii babal'atu meeshaan isaanii gurguddaadha saayinsiin dhugaamoo soba. Kan shamaraa moo kan dhiiraa? Kan dhiiraati maa shamara maaltu gocha shamarri meeshaa qabdi moo? Baay'ee kan keenya akkasii na gaafatte kana sittanii maa kan keessan irraa si gaasin gaafadha natti hin taane. Yaani taraaruma wal bara. Jedhaan fakkeenyaaf saayinsii akka jedhu irraan ilaala. Saayinsii gaafa laala fakkeenyaaf akkana dubartii gammachiisuu danda'a jedha. Qeensi isaa babbareedaa yoo ta'e miilli isaa akkas babbareeda. Dhiirri immoo deebi'ee immoo qeensi isaa fufurdaa babal'aa yoo ta'e meeshaan isaa guddaadha dhugaamoo soba. Saayinsii jedha. Saa dhugaa ta'uu mala kala sinni kun dhugaa dhindee bira kunnaaf gaafi tokko si gaafadha. Amma fakkeenyaaf kala saayyee dhugaadha inni bira kunnaa ani immoo isa kana wannan si jechuu barbaade fakkeenyaaf shamarrii ija kana keessa yaanii guutuu tokko immoo kan koomeesii kana fa'aa duudaa jedhan waan sun baay'ee das nama jedhaa jedhani maqaa isaa baay'ee zawee ta'uun barbaadu booma keessatti. Dhugaadhaa? Sirriitti das nama. Yaa kanas galatoomi kanuma si gaafachuu barbaadeenii garuu dhugaadha jedhanii beektaa gisee duuqaa waan akkasii namoota muudannoo akkasiirraa qabanurraa gaafannaa. Kan koomee duudaafaa jedhan ni jira miti gadas nama jetti. Tarafasii jedhan maalitti jechuu barbaade maal beektaa? Qeensi miila ishee yoo babbareeda miilli ishee bakka nyaadhu kan jedhurraa kan ka'e. Miti itti barbaaddu sirriitti eenu.
Sijamar yeroo mameelli isaanii tokko shafaafa ta'e iyyuu rabbiin immoo waan hunda guutuu hin uumne yoo fakkeenyaaf fuulli isaanii fokkataa ta'e qeensi isaanii bareedaadha garmalee sagaleen isaanii bareedaadha. Malkii isaanii immoo fokkisa nam tokko tokko akkasidha. Tokko tokko immoo akkasuma malkii isaallee fokkisaa mataan isaallee fokkisaa deebi'ee immoo qaamni isaa hunduu isaanii dabbaa jettan isheen gurguddaa. Qaamni isaanii sheeppiin isaanii nambara. Ammos akkasii gaaffii lammaffata. Waan hundi gaaffii lammaffata. Namoonni qaqalloon badaadas nama jira xiqqoos namoota furdaa kan namatti das jedha namoonni ijoolleen waan akkanaa mudannoo irraa qaban. Illee waan akka takkaa godheen beeku. Inni kun immoo akkam ni jira miti qaamuu namaa kana nam tokko tokko qaama ni xixiqqata tokko tokko qaama ni bal'ata. Waa fiidee qabuuttis waa hundatti iyyuu goboosiidha. Maali yoo jette dhiirri furdaan immoo akkuma nuuma jennee akkatama jette dhiirri shamarri furdaan jette taati immoo ani immoo dhiirri furdaan maaliin jechuu barbaada beektaa hojii kana baay'een daffaruu haa ta'u malee takka tukurruufa jechuudha baay'ee walumaa galatti in argana jechuudha. Sii galee? Kanaafuu dhiirri furdaanis nam tokko tokko ni jira miti ni kurruufaa danda'ee tabban ba'uu danda'ee hojii kana qajeelaan hojjechuu hin danda'u. Wama hundarratti hojii jechuun fakkeenyaaf waan tokko bicha xiyyeeffachuu miti baay'ee. Wama hundarratti jechuudha ni dadhabatu. Lafaafillee ba'aadha. Maal jette? Dhiirri furdaan mangistiidhaafillee ba'aadha lafaafillee ba'aadha. Lafaaf samiif hin ta'u dhiirri furdaan. Dhiirri furdaan garmalee ni furdaan. Dhiirri qaxaleen jechuudha. Dhiirri qal'oo jechuudha. Sidaatii ofii eeggattee jechuudha. Shamarri tokko tokko ni jira miti das nama jedhe tokko tokko immoo dabbara maaluma wayii kalas immoo dappoo wayii calluma deetuma ni kan zimmeree immoo boortee jaa nama akkanaan jaalladudha. Shamaroota akkasii. Shamarri of taate qaaltu rifeensa si filachuu qabdi baay'ee tokko jedhu. Waa sadda'uu qabdi waa qulqulleeffachuu qabdi qaama siisa ta'u baay'ee. Waa hundayyuu jechuudha nama sidaatii eeggatu jechaadha. Ani baay'ee mo'aasuun kun yoo fikooti sidaatiin eegganne ani dhiira tokko miti shamaran jaalladhu. Shamaruma sidaatii fi shamaruma sidaatiif waa hunda si qulqullina si eeggattee jirtu jaalladha. Oftuma ofii kooti ajaatee jechuudha. Ani iyyuu ajaatee miti. Garuu ani iyyuu ni jira miti inuma qulqulleeffadha. Kanaafuu shamarri hundinuu jechuudha. Waan isin jechuu barbaade namoonni jirtan kuni akka hawwii kana ta'uu danda'a. Akka hawwii kanatti mataa keessanii filadhaa. Qulqullina keessanis baay'ee eeggadhaa. Maa saayinsiin kana bara saayinsii isa ta'uu warra amantaa isa ta'uu namni kamuu qulqullina. Keessa sabbitanni ni qabdu dubartii shittoolee shittoo bareedaan bitattu. Uffannaallee uffannaa bareedaan uffattu uffannaan birrii guddaa ta'uu hin qabu gin bareeduu qabdi bakka dirqama heerumtillee heerumuu dhabdillee. Fu'aa jechuu qabdi bakka ofii isheetiif nageenya isheetiif jechuudha. Namni xiraa'u qulqullina hin qabullee nagaallee hin qabu dhugaa dubbachuudhaan. Irra caalaa immoo sooshaal miidiyaa kanarraa yoo argite parsantii 100 keessaati 80 dhiirrillee dubartiinillee qulqullina isaanii hin eeggatan. Sammuu isaanii keessaa kaase. Qulqullina sheekiin arrabsuu qeesiin arrabsuu nama viidiyoo hojjetuun arrabsuu nama ni gadi baanaa irratti dubbatu isaan nama qulqullina hin eegganne jechuudha. Anaaf dhiifa manaa godhe garuu. Rakkoo tokko qabu. Ammaan viidiyoo hojjettu keessatti gorsa jiru fudhadhaa. Xumuri. Viidiyoo hojjettu keessatti gorsa jiru fudhadhaanii. Amma viidiyoo gisee tokko fa'aa waa'ee biizii hin taane immoo baay'ee meree. Qolfii aayifoonii fa'a. Fakkeenyaaf jaalallee akka kanarraa kana feeta. Jaalalleen kun yoo inni kana hin qabaanne immoo maal gochuu gaaffiidha. Amma fakkeenyaaf namni hundi waan qabu baay'ee namni hundi waan dhabu. Jaalallee kee kanarraa yooma feete iyyuu gaafachuudhaaf jaalattee kaatee yoo namni sun nama takkam jaallattu kun. Jaalattaa see maal jette naan galle? Jaalalli tokko jaallattee kaatee nama tokko tuuti jaallattu qabeenya irratti gaafatte sana yoo ni dhabee namoota kana maal goota deebiftee ma jaallattamoo qabeenya hidhabee firraa fagaatta jedheen gaaffii si gaafadhe sanarratti yoo dhaggeeffatte yaada kana kenna. Ani malkii isaarraa rakkoon qabu garuu qabeenya qabaachuu qabu. Malkii rakkoon qabu. Qabeenyi dirqamaa? Of course maalan nyaadhareen maalan nyaadha maalan dhugu. Yoo ofii keetti qabaatte ofii keetti qabeenya sana kennitee fi wajjin nyaattu jaalallee keetti. Mukaan nyaatu malee jirtu baadhama. Rakkoodha kaa asirratti. Amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf uffanni kun akkasa malee shittoon kun guddiidha. Shittoo kana laali birrii meeqaan bitan? Ilaalaa oolte miti birrii meeqaan bitan? Kana kaa amma fakkeenyaaf ati namoota fakkeenyaaf biyyuu malaa kana keessa jiraate maallaqas qabuudha namoota shittoo waa hundayyuu bitachuu danda'u. Yoo jaalalleen kee kana fakkeenyaaf bituu si hin dandeenye maal gochuu qabdare? Inni man jaallattu? Kalas akkasitti jaalalleedhaan wal dhabdeettan jedhan akka kootti namni filannoo keessa galu koomentiidhaanii nu lammanuu dhaggeeffataa jira.
Shittoon kun birrii 700dha. Birrii riyaala 700. Shittoon kun jechuudha. Meel fuudhi ilaalaayyuu. Ol fuudhi shittoon ilaalla. Kana dibachuun kellee bareedduu ture. Ani immoo waan tokko siin jedhe. Qabeenyi kun fakkeenyaaf namoonni kun jaalallee namoota hedduutu beektaa. Namoonni tokko jaalalanii ka'anii qabeenya ittiin yookiin shamara kana fuudhan yookiin immoo qabeenya ittiin jaalallee kana wajjin jiraatan dhabanii wal dhiisu. Kanarratti hawwannan jedhe warreen qabdan kun ituu isuma qabdan kana jaalallee dhuma keessanii wajjiniin kennitanii wajjin nyaatanii wal jaallattanii bareedan jedhan akka yaada kootti akkasitti deeggarte naan jettus. Ani arginu fi kootti shittoo bitachuu danda'e. Aayifoonii birrii kootiin bitachuu danda'e. Warqii bitachuu danda'e jaalallee manna godha. Manna godha jaalallee. Qoy gaa asirratti aniifatiyyuu baay'ee wal qabna gaa. Ati fakkeenyaaf shittoonis bitadhu, aayifoonis bitadhu, inshaallah makiinaa manaayyuu bitadhu. Bakka jaalallee sii bu'aa kun? No, I don't. Mataan gadi galagala. Jaalalleen kan goote fakkeenyaaf amman qabu ammaaf hin qabu gara fuulduraatti yeroo fedhiin gata. Jaalalleen barbaadu jaarsa barbaada malee gara fuulduraatti jaalallee wajjin caamaallaqu naamni ani barbaadu sa'aatii amma kana jaalalleen nan barbaachisu. Abbaa manaa jedhe. Yaa. Wal argina. Iraatiin si gaabbaza naamni yoo nadhe. Okay, iraatii koo dhaqee nyaadhee dhugee taaskii koo qabadhee manatti deebi'ee galaa. Amma fakkeenyaaf abboo manaa jedhaa jira. Kan jaalallee dura wal jaallata mala. Abbaa manaa dura ta'uun dura fikirii wal qabsiifama baay'ee. Jaallattee kaatee wal jaallattanii kaatanii sanaan booda abbaa manaatti deebi'a. Zimmeedha meeruma abbaa manaan taa'amudha. Kana barachuu qabda namni kamiinuu. Sissa ta'uu waan isa ta'u. Duratuma wal jaallatamu baay'ee sanaan booda haadha manaatiif abbaa manaa taa'ama namni kamiinuu. Inni tokkoffaan isa kana. Isa lammaffaa immoo namoota kana ituu wal jaallattanuu jetteetta deebifteetta tiyyuu. Ituu wal jaallattanuu qabeenya yoo hin qabaanne ati maallaan jette beektaa shittoo koo aayifoonii koo ofii kooti of danda'e of jireenya koo ofii kooti of danda'e jaalalleetti maalan fuudhaa jette. Asirratti gaaffiin sii kaase dhaggeeffadhu. Yoo waan fedhe waa hunda qabaatte jette qabeenya makiinaa yoo qabaatte jette bakka jaalallee keetii siin jedhe. Maaliif yoo jette birriidhuma waan hundi birriin bakka birriitti ilaalama namni bakka namaatti ilaalama. Bakka sana siin ta'u abadaan birrii bichaan jaallatiin baay'ee faayidaan qabu. Dhaggeeffadhu sitti nima. Si jammarree tokko yoo qabeenya qabaatin dhiirayyuu qabeenya. Fakkeenyuma jennee dubbanna malee ani amma fakkeenyaa fi anis yaada kee kana siin deeggara asirratti beeksisa tokko kennaa qoy. Asirratti beeksisan kennu dhiira kaate namni birrii shamaraa fuutu yookiin immoo namni birrii shamaraa nyaattu dhiira natti hin fakkaattu anis akka kootti an akka yaada kooti. Luka kee qorattoome nyaadhuun jedhaan luka kee qorattoome. Galatoomi asirratti galatoomi. Kennu farankalama. Asirratti galatoomi. Daabbooti kenne. Ani asirratti Reekootti kenne. qoy gaashi. Qaama koo guutuutti kenne. Inni maal tafe reena isaa nyaata isa booddee gaafa naannee na qoofee ka'us hin barbaadu deema. Amma dhiirri wacii sitti baase hin deemu mana kee keessa maaliif gatii baay'ee sitti baase waan ta'eef. Kanaafidha kan ilaalcha keessa gashinee uummata barsiisutti kan. Dubartoonni birrii dhiira nyaachuu qabu. Daabboo bicha laachuu qaban. Ansaallee nyaachuu qabu. Bakka dirqama qarxamsanii nyaachuu qabu. Isarraa nyaachuu qabu. Birrii isaa aayifoonii isaa waan qabu hunda nyaatanii yoo deemillee rakkoon qabu nu quufeera waliin jedhu lamaan isaanii wal qixxee jechuudha. Nan balleesse. Asirratti yaadi kee yaada bareedu jettee akka tamma jette kana namni hundi jechuu hin danda'u. Namni tokko birrii nama tokko jaallatee jennaan dhiira tokko jaallannaan shamarri tokko numa uuman argaa jirru miidiyaa irratti gaafa si jaallatee jedhee qabeenyi sun fayyaanuu kan siidhaaf kenniti. Dhiira sanaaf kenniti. Dhiira sanatti jaallatti miti maallaqallee waa hundallee hin kennitiif maayii qabadhu haasa'e. Waa hundallee ni kennitiifi. Kanaafuu qaama waa hundayyuu lubbuu ofiiyyuu kennitee fi qaama ofiiyyuu kennitee fi birriillee hin mararfattu shamarri tokko. Shamarri tokko immoo akkuma hawwiin jette shamarri gomcheeni hin kennitu maallaqasii. Yaa saa inni kun sirriidha. Garuu asirratti immoo. Biran ta'u bar habiibi dhiirri waan hundi daatamnaaf inni shedheen ta'u kan isaa keessaa waa nyaachuu qabdi dirqama kun. Garuu sinis immoo baafii isinitti qayyarra garuu isa lamaan keenya qixxeema qayyarra garuu sabichaa gahaa miti ooluuf. Gahaan isa bichaa miti. Gahaan birriin keessan illee nyaachuu qabna. Idimee isaa lekkisiin irraanfatu yoo ta'u birri isaa nyaatte. Mee dhugaa jirutti uummata kanatti. Siinsi dhaga'uun. Isa siin jette kanarratti sirrii jette asirratti siin deeggara an akka kootti dhiira taatanii kaatanii birrii shamaraa bicha eeggachuun faayidaa tokko hin qabu. An amma fakkeenyaaf akka kootti ofirraa fakkeenya dubbadha biyya laan jira. Biyya laan man jiru kana keessatti an birrii shamaraa tokko hin barbaadu baay'ee. Yoo dhugaadhaan jaallachuu ta'e shamaruma jaalala beetu hin jaalladha malee maallaqaaf hin jaalladhu. Inni tokkoffaa isa lammaffaa immoo birruma shamaraa jechuudha. Mana isa ta'u baay'ee waan tokko hojjechuus haa ta'u
dhibbaan dhibbatti birruma shamaraa hin barbaadu ani akka kootti ofii kootti dalagadee intala tokko fuudha. Ani immoo asirratti wannan jechuu barbaade namoonni hedduun kan birrii shamaraa barbaadan ni jiru dhibbaan dhibbatti kan waa shamaraa harkaa fuudhan ni jiru. Warra akkasii jaalala fitti kennite maayii fitti kennites jechuu hin dandeenyu yoo nuti maayii fitti kennite jennee warra harkaa fuudhan immoo nutti dallana waan ta'eedhaa fi abbaan of eegdan of eeggadhaati. Garuu kan hin jaallattanii kennitan egaa maal isinii goona isin jaallatetti kenna jenna gabaabumatti.